Akkam jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni maatii chaanaal Mikooteek nagaa keessanii nagaa koodha waaqayyo na galatu gidduu kana xinnoo ishee wal hirkaa babbannee jirra isaaf dhiifama isin gaafachaa gidduu kana waan viidiyoon gadhiisneef dhiifama isin gaafachaa gara viidiyoo har'aatti yeroon isin dabarsu moo wanti isiniif qabadde dhufe viidiyoo darbe tokko irratti isin gaafadheen ture karaa salphaa ta'een appilikeeshinoota jiran irratti footoo irra jiran qayyaruu footoowwan keessaa sana jijjiiruu suuraa keessa jiran sana jijjiiruu karaatti dandeenyu isiniif qabadhee dhufeen jira. Gara viidiyoo chaattuun darbii subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jecha viidiyoo kana mollaa gochuudhaan jalqabaa amma gara viidiyoo chaattuun dabarsa na wajjin tura. Tole kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti aappiin isin barbaachisu APK Editor Pro jedhu kanadha. Aappii kana argachuudhaaf liinkii isaa description irra jira. Play Store keessatti hin argamu. Liinkii sanaan galtanii buufachuu dandeessu. Kan jijjiiree isinitti argisiisu immoo Remover isa jedhu kanadha jechuudha. Jalqaba Removeriin kun keessaa maal akka fakkaatu isinitti argisiisa. Kun akkuma argitan suuraa kanatti irra jira, asii kanatti barreeffamee jira. Warra kanatti irra jira jechuudha. Kana hunda isaa jijjiiree isinitti argisiisa jechuudha. Isa jijjiiruudhaaf APK Editor Pro keessa seenna. Akka seenneen jalqaba irratti select APK from app kan jedhu kana filannaa. Erga akkasitti aappii waan nuyi qabnu hunda isaanii nuu fide keessaa isa jijjiiruu barbaanne sana keessaa filanna jechuudha. Erga filannee Simple Editor kan jedhu kana itti buuna. Sanaan booda gara olii kana image kan jettu jirti. Isiitti al tokko buuna. Kanaan booda gadi siquudhaan suuricha barbaanna jechuudha. Kunoo suuricha asitti argeen jira. Kunoo akkuma argitan kanatti jira. Sanaan booda wanti gochuu qabu mallattoo seefii kana jirtuun al tokko itti bu'een seef godha jechuudha. Erga seef nu ta'e amma gara Pixartii yookaan Pixel Lab lixuudhaan waan jiru kana isa sirreessina jechuudha. Yoo Pixel Labidhaan fayyadamtan irra caalaa isiniif bareeda jedheen yaada. Garuu waan qabdanii yoo fayyadamtan rakkina qabu. Amma gara sanatti isin dabarsa. Erga gara Pixel Lab dhuftanii jalqaba irratti wanti isin gootan From Gallery kan jedhu kana gara gadiitti filattu. Kanaan booda suuraa amma save goone sana annee gara kanatti dabarsina jechuudha. Erga filannee gara kanatti finnee wanti nuyi gochuu qabnu transparent kan jettu kana asii al tokkotti buuna. Sanaan booda hundi isaa irraa nuu bada. Erga akkas goonee color kan jettu immoo filachuudhaan bifa kan mataa keenya kan nutti tolu kan bareedu. Erga filannee booddee ammoo suuraa tokko as dabarsina jechuudha. Import kan jedhu kanaan suuraa irra kaawwachuu barbaannu achi finna. Amman suuraadhuma kanan filadhee jira fakkeenyumaa fi sanaan booda wanti nu hafu gara gidduu kanatti barreeffama barreessuudha. Isa gochuudhaaf add text kan jettu kana cuqaasnaa. Sanaan booddee fakkeenyumaaf Mikooteek jedheen barreessa. Ergan akkas godhee gara foontii jijjiiruutti deema. Ergan foontii isaa jijjiire amma immoo gara bifaatti deema jechuudha. Bifa isaa erga akkas goone gara gadii kanatti immoo maqaa aappichaa gara gadii kanatti maqaa aappichaa barreessuun waan irra jiraatuuf isas hin barreessina. Erga akkas goone erga akkasitti barreessine foontii jijjiiruutti deemna. Sanaan booda kun akkasitti yoo ta'e asii stroke kan jettu kana filachuudhaan erga bannee booddee kana xinnoo ishee akkasitti guddisna jechuudha. Erga akkas goone raawwanne amma gara save gochuutti deemna. Save as image kan jettu kana filannee asii kana default isa jedhu kana itti bu'uudhaan higher kaana. Sanaan booda save to gallery kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Erga imeejiin kun save nuu ta'e amma gara APK Editoritti dabarra. APK Editorii erga seenne mallattoo ishee kanatti al tokko buuna. Sanaan booda suuraa amma Pixel Lab keessaa save goone sana gara kanatti dabarsina jechuudha.
Erga akkasitti gara kanatti dabarsinee amma gara gadii kana save kan jettu kana al tokkotti buuna. Sanaan booda amma save nu gochaa jira, nu jijjiiraa jira jechuudha. Erga save godhee raawwatee akkasitti nuuf fida. Sanaan booda wanti nuyi gochuu qabnu remove kan jettu kana remove kan jettu kanatti bu'uudhaan isa install ta'ee jiru sana balleessina jechuudha. Inni erga badee itti aansuudhaan install kan jettu kana al tokkotti buuna. Sanaan booda isa amma save goone kana install goone jechuudha. Erga install nuuf ta'ee raawwatee keessa isaa lixeen isinitti argisiisa akkamitti akka inni jijjiirame. Kunoo akkuma argitan bifi isaa jijjiiramee jira jechuudha. Haala isiraarraa akka sala turerraa maqaa keenyatti deeffannee jirra. Haala kanaan gara kan keessanitti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Aappiiwwan biroos haaluma kanaan jijjiirtu. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabadee dhufe egaa isa kana fakkaata. Please viidiyoo kana share godhaa. Share gochuudhaan namoota biraa geessisaa. Koomentii irratti immoo wanta nuyi isiniif akka nuyi qabanneeru nu barbaadan tokko yoo jiraate, wanti isin rakkisu yoo jiraate kamiyyuu koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan chaanaalii keenya immoo subscribe godhaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti nagaadhaan tura.